Inni kaan immoo nama gargaarame mee ilaalaa meesin. Tokko beerubiyaa hojii nama tokkotu akkana miskiina sakaan jechuudha akkan gargaarre nu goosisaa jira bara. Ikkoo kanayyuu amma jecha siifaniin jette kun dhugaadha maaliif beektee ijoollee hedduun muddannoo akkasii qaban namoonni gurguddaa illee ijoolleen muddannoo hedduu akkasii qaban baay'eetu jira jechuudha. Amma fakkii waraqaa mucayyoon tosoo waraqaa mana akimii yookaan immoo jinni waan ittiin deematu osoo kan fiddu ta'eeti qabaatte amananii waraqaa sallaalanii amananii amma habiba bira osoo dhayxeeti sin qarqaartu. Isuma dhugaa sitti maati waraqaa fisiin jette haga beektu tabiila nama. Eengaddaa ni arge koo waraqaa eengadda jechuudha. Waraqaa ragaa sana ishee bira ga'ee waraqaa ragaatiin kan ishiin gargaaraa jirtu barda argeeraan mataan kiyya. Ikkoo ammoo sodhayte maal ragaa qabda siin jetti ishiin osoo nama akkana jetteen maal ragaa qabda siin jetti ishiin siin qarqaarsistu jechuudha. Si gadhe. Amma maal goona ishee akkas taanaan ikkoo fala dhabne bara. Ijoollumta akkas. Ila amma ni kaninan jechaa jiru ila dhaggeeffadha ani hundumti keessanuu yeroo ani waan tokko soba tokko dubbachuun arrabatutti nama qaxxaama. Ana yeroo baay'ee na beektu akkana ofii kiyyaa dhukkubsadhee jiru yoo fi qarsa una beektaa damooza kiyyarraa akka birriin 200 citaa jiru waa'ee sababbii kulaalitii kootiin beektu. Ani amma yoo sagaleedhaan nama gargaare malee gama kootiin maallaqa nama hin gargaaru. Ani amma ijoolleen namni lama namni ana na gargaaran jiru siigalee waan ittiin kiniinii bitadhulleen jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u madaamii nan qaba inshuraansii nan qaba waraqata nan qaba sababbii sanaa malee yoo na du'i ani amma misaalee soo miidiyaa nan baa jedhee nan gargaarama akkamittan gargaarama seeti. Waraqata mana yaalaa nan qaba gaafan diraama 8,000 kan falu miidiyaa ba'uu barbaade tanan ture jechuudha sababbii kulaalitii kiyyaa gaafan ani miidiyaa ba'uu niitiin maallaan jette ijji namaa fi budaadhaa ija namaan baas ija namaa fuulduran dhaqin jettee maallaqa shiikisii keessaa baaftee diraama 8,000 kan faltee na akkamsiiste du'een oole jechuudha innaa maal siin jechuu barbaade tanii anamma iddoo kanatti mucayyoo kana maallaqa nan gargaaran jedhu garuu immoo tiiktookii koo keessatti gaafa wantoota akkasii poostii godhe namni naaf laala sheerii naaf godha ani boru ganama tiiktookii nan hojjedhaaf. TikTok nan hojjedhuuf kuni akka mucayyoo kana bakka tikkeetti mana ijaazaa maanti shiree minentisee dhiisneeti tikkeetti citee fi bakka namni waan dhigaraa isin laaffise tikkeetti kuttanii fi mucayyoon kun mana ijaazaa keessatti dhukkubsattee du'uurra jirtu waan ta'eefu mana ijaazaa toon taane bakka maal jennu wanta jedhan bichaa nutti mana ijaazaa jennaan namni mucayyoo kana garee cheekii taasisu jiru. Amma ko dhiigaa jira bara ko lubbu dhiigaa jira akkatti jirtu dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa bara. Bakka biyya hagaltuu biyya galtee asii tikkeettiin citee fi hagaltuu biyya galtee akkama bakka qoricha ati mana akimii irraa waraqaa baasifattee dhibeeshii yoommoo Yesuus Kiristoos qallalchee fi amantaa qabduun hin fayyiti. Amma beelaa osoo tikkeetti birri 500 nuuf hin muranii kan osoo birri 100 yoo walitti fuudhan nama 15. Lakkee kanaan immoo argattu qabboleetti waraqatan qabdu waan ta'eef xiqqoo ishee ganaa piroosesii minaamin ishee deemsisa. Diraama 3,000 4,000 ijoollee. Ijoollee micayyoo wayii micayyoo mana keessa amma jiru kana dheenkadha. Eessa jirti ishee warra jettani amma shaarjaa jirti isheen adaraa rabbii bira dhaabadhame yaa obbolottan koo. Maali hojii adaraa rabbii jechuudha. Diraama 100 nuti shamarran rakkoo keenya waliif beenna mucayyoo kan namni diraama 50 walitti buusee fi tikkeettiin kunnaaf ijuma namaa fuuldura iyyuu dhaabbannu rabbanni rakkoo mataa kootii ta'e dhugaa qaasinitti ma mindaa kiyyarraa 200 cita jechuudha. Kiristoos isinitti baay'ee dhukkubsachaa jira. Innaa maal isiniin jechuu barbaade ta'ee bannaataachu. Diraama 50 iddoo tokkotti walitti fidaa fi ijoolleen mana madaamii maal dhiirruu namarraa nyaataa miti mucayyoon kun biyyaa galtu. Ittaansuudhaan immoo mee ijoollumti keenya girubbuma tokko girubbuma yoo dhibamne itti wal yaannu haa qabaan. Dhugaa rabbii kun baay'ee nu miidhaa jira bara. Nama qabaanne immoo bareedaadha barkoota guruppii akkasii kan. Mucayyoon kun osoo amaara taate osoo yookaan beerii biraa taate dhugaa rabbii yoo nalaa biyya ishee otoo hin taane hikmannaa gaarii argattee jirti. Wanti kan keenya kun hundi dubbuma dubbatti deebi'aa. Amman akka kiyyaatitti koo otoo akkamamtee isheen otoo akkamamtee galtee yaalamtee fayyitee iyyuu koo fayyaa yoo argatte deebitee yoo hojjetachuu dandeessi barganaa. Deebitee yoo hojjetachuu hin dandeessi. Sababii kanaanis viidiyoo nan hojjedha. Birri 50 walitti buusaaf rabbi nagaa isinii kenna waaqa wanta tokko gaafa gootanii namaaf otoo hin taane rabbiif gootu rabbi irraa argattu isinii galee sababii kana birruma 50 otoo walitti fidanii fi mucayyoo kana tikkeettiin hin citaaf. Akkaawuntii Itoophiyaa irratti iyyuu birrii 1,000 otoo namni 10 galchee fi tikkeettiin kutaaf hin beektamite kan. Maarree suma irratti na gargaaraa jettee turte barikkoo garuu namni keenya waadaa galanii fi anaan iyyuu koo wannoo ishee nuu kenninaan jedhanii akkaawuntii iyyuu kennee fi tananii achi maxxansee fi tanan achumaan immoo badan. Bannaataatu gargaara rabbi keessa sodaadha. Viidiyoo hojjennaa fi qoy. Nama tokkitti duwwaatu ishee gargaara. Anchi ani barana
intini akkasitti mana abbitti galee ijoolleen qaalii naa galanii rabbaan ishee bakka jechuun nama lama qofan akkaawuntii kiyya kenneef faanchi bayyeessus rabbi galata argatu daqiiqaa tokko keessatti biyaansi bakka ijoolleen akka keessan akkaawuntii rabbii fuudhugaa rabbis hin jedha. Garuu biyaansi gara birrii 27 waan akkas ijoolleen namni lamanaaf galcha sii galee. እና በቃ ነን ይሴ ነን አቤ ማሊፍን በቃ እርግጠኛን ታ ዮ ከነ ጫለ ብሪ ማለቀ ነጋፈተ ነው ፕራሶኒ ታቴ አባቱ ወደን ጋፈሰነን ስንት ዲብ ያዳ ባንጀዴን አማት ማድረ ጅርታዩ ማም ቤከ በና ሽረብ ወም ቤከ ገልገለ ጪብሴ ነን ቡልቹ ሲገለ ሆጂ ሞጀል ቀብዴታ መድረ በቆና ሲከነምኒ ዝም የሬቱ ማማስ ኮማ ሆጂ ስሪቶ ጀቻ አንጅሩ ሰን ማፉዩ ቅባቴ ጉርጉሪና እንጀዳኒ ገሩ ያተው ሞሌ ልቦማ ብየገሉ እንድርቃማ ካንኮ ሲገለ አትማ ቶ ብየ ገልተ ደምተ ኢላላ ወኖ ከዳቺፈተ ጥሩ ደንጀዳ ይገና ፍንጮፍ ሲሳኳ ነው ኮኒ ስሪ ቢት በርኮኒ ዲገስ ፍንጮፍ ሲስኩ እርዲፋ ፈየደም ሜገና መገና እርዲፋ ፈየደም አማ ካን ኮራ ኮን ቀውበና ሻን ለኔ ወረቀተ ቀባማና ያላ ገላ ጆሉም ትለም ባና ገርጋራ ወንጀለ ናዳጋው ሲገለ ማሊፍ ካን ኮ ብየ ሙሉቱ በካና ደኩም ወረቀተስ ነቀባ በቃ አመከና ኦቦሌቲ ኬኛ ከነ ብራ ዳበኑ በቃ ከነ ቡኬ ዳበነ ረቢ ሶዳጣ ሙጫዮ ከና ብሩ መሸንታ ማን ሞኒ ቲንኪ የተሳፈርቴ ጅርቲ ዋቅ አከሱመቱዩ ረኮን ቀቡ ድራማ ዲበለ ማን ገርጋራ ዩፎራ ዳኮቲ ገሩ ወዳምን የተሳፈርቴ ጅርቲ ቲኬት ያኩኑ በናታችሁ ነው ቁም ነገራቱ ኩም ቀምኑ ጆለ ኖሮ ሞዱ መከራ ይና ሰኢነቲ ሰቦንቱ ሰላሌ ዋና ከሚ ነፍሴ ዋና ከሚ ልቦ ወናታች ምንም ወተኳ አቀባኑ ግሩቢ አቀባኑ ጆሌን ኦሮሞ ሸመራን ኦሮሞ መዝም የኔ ኦሮሞ ጀላን ካኑ ግሩቢ ተኳ አቀባኑ ሲፉ ኮለገ ፈዱ ሲቲማ አሞዶ ወል ማሪያኔ ግሩቢ ሂና ግሩቢ ቀርቃርሶ ተኮ የሮ ረከነ ኖምት ወር ፎሎ ጥቃ ቀኑ ኩንጀኒ ሁንድ ሳኒ ሾክሾክ ጀዳ አስረ ሮ ፈንገሩ ማልታተ ወር የተን እንኩፈት ጆሌን እንኩፈት ያን ኡራራን ሲጋደ ኡርሸይ ከተ ቢራ ሀፈኒ ማሎ በእናታችሁ ግሩፕ መቶ እኮ አቀባኑ የፍቅር ሰው ዱጋ ረቢ የቹላ ቶ አመነመ ዲግደመ ታኔ ግሩፕ ተቆ ቀባኔ ዲበ ቶ ወልት ቡፍነ ፊ ኩማ ለማ የቹላ አርጊቴ ዱጉመዳ አነማ ሁነኪያን አንገርጋራን የሩ አቹላ ማ አንገርጋር ስነምኒ ተቆ ለማሞ ሽን ፈየዱ ካን ቤተምኒ ሽን ፈየዱ ማል ቀብዳቲ ሶመነ ነማ ወጀታ ጋርጋር ስነመነ ተቆ ለማ እንፈየዱ ቶነማ ፈከኛ ቀባዴ መኩመ ተቆ ከነ ፊዩ ዱጋ ዱበቹፍታናን ሽን ፈየዱ በቃ ቪዲዮ ነው ጀዳቡሩሽ አደራ ወጀዱ በቃ አደራ ሲንጀደ ሲሪስ ከራ ፎቶ ፎቶሽና እርጊና ነው ጀዳፊ እሺ በቃ ሱረሽ ሲን እርጋማ ሲባይተናን ከሳ አመና እርጊ ይሞዳን ይወካን ፎቶ ሚዳና እርጊቲ ነው ጀዳፊ